Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Aziz Jaaluu baga nagaan gara chaanaalii Aziz Jaaluutti dhuftanii warroota amantii biraas ashamaar kafuune. Egaa har'aa kan nuti waliin baannu jechuudha akkaataa itti loogoo firii ta'e jechuudha dadhabbii tokko malee utuu yeroo keenya ofirraa hin gubin itti maqaa chaanaalii keenya qofa galchachuudhaan jechuudha diizaayinii barbaanne akka itti nuuf qophaa'u akka itti godhachuu dandeenyu jechuudha eessaa akka itti argannu kawai ilaaltaa jechuudha. Egaa namoonni viidiyoon kiyya bira dhaqqabe kuni namoonni jechuudha viidiyoo kiyya gadi tuqanii sekendii 3 qofeefaa ilaalanii jechuudha yuutuubiin akka viidiyoo kiyya na bira dhaqqabsiifne ta'eera jechuudha. Egaa kana hambisuudhaaf isin immoo viidiyoo kiyya gad daqiiqaa 3 yoo naaf ilaaltan jechuudha irra fuudhiiftanii bu'aa naaf qabaa jechuudha. Garuu barnoonni kun isin fayyada waaqa xumuraatti ilaaltanii anaaf isinleen sirriitti jechuudha dogongora tokko malee waan amma baratamu kana adda baafattanii irraa fayyadamuu dandeessu. Egaa maarree kana waan ta'eef isin maal gochuu qabdu yuutuubii kiyya yoo ammallee sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaati akka yeroon kiyya jechuudha yookiin sa'aatiin yuutuubii irratti galmeeffataa jiru kuni gara fuula duraatti deemullee naaf godhaa jechuudha. Ammallee mana dhibbaa keessa jira. Isin immoo viidiyoo asirra jiru hundumayyuu ilaalaati akka inni dafee kuma funaa dhaqqabu godhaa isiniin jedha. Egaa kuni dhaamsa kooti jechuudha. Dhaamsa yookiin dhaamsa chaanaala kanaati. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota kan nuti ilaallu akkuma jenne loogoo yuutuubii qofee miti loogoo feesbuukii akkasumas kan tiiktookii loogoo bakka barbaadaniitti jechuudha haala barbaadaniini geetanii bakka tokkotti argattu jechuudha maquma keessanii geessitanii bakka kanatti galchinaan jechuudha. Egaa isinii namni sagaleen kiyya kun akkasitti yeroo inni isin bira dhufe jechuudha yeroo tokko gadi tuqxanii hin dhiisina daqiiqaa 3 amma fakkeenyaaf as keessaa yoon viidiyoo tokko daqiiqaa 3 gadi tuqee dhaggeeffadhe bu'aa guddaa qabaa jechuudha. Namoota birallee akka dhaqqabuuf hin taasisa jechuudha. Egaa isinis amma akka kanatti jechuudha loogoo firii argachuudhaaf viidiyoo kiyya akka xumuraa ilaalaa. Egaa loogoo hojjechuudhaaf deemna jechuudha. Maal goona kiroomii keenya keessa yeroo tokkoo fi dhufnee seenna jechuudha. Gubbaa kanatti maal jennee barreessinaa loogoo yuutuub loogoo jennee barreessinaa jechuudha yeroo loogoo duraaf boodatti jechuudha yuutuub iddoo aansinee akkasitti sana booda go jenna jechuudha. Go bakka jedhu jalaa kanan tuqxu jechuudha garuu go bakka isiniif jedhutti tuqxanii yeroo jettan jechuudha. Haaluma kanaanii yuutuubiin kun isiniif yaa'a jechuudha. Isin maal gootu ol harkiftanii firii loogoo meeker bakka jedhu kana yeroo tokkoo fi hin cuqaastu jechuudha. Ergasii gara kana isin fidaa jechuudha. Loogoo neem jedha jechuudha asitti loogoo neem bakka jedhu kanatti maqaa yuutuubii keessanii fi maqaa isaa jalatti mul'atu sana hin barreessitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf maqaa duraa fi maqaa boodaa amma Aziz jedhee barreessaa asitti taansee Jaaluu jedhee barreessa jechuudha. Egaa sana booda egaa kanatti sirreeffattanii barreeffattanii dogongora maqaa keessan jechuudha. Maqaa chaanaalii keessaniitti hunda dogongoriin maal gootu xiyya kana tuqxu jechuudha gara fuulduraatti deemuudhaaf. Haga inni nu banutti neeyna jechuudha gara fuulduraatti nu deemsuudhaaf. Egaa akkuma argitanitti kana nuuf banee jira jechuudha. Yeroo inni kana nuuf bane maal goona ediitii gochuu qabna jechuudha. Ediitii jechuun amma fakkeenyaaf haalatti kana saayizii qubee kana jechuudha. Qubee fuulduratti mul'atu kana sirreessinee isa gurraachefamus yoo baakgiraawundii kana jijjiiruu barbaannes jechuudha. Gurraachina kana gara diimaatti yoo diimaan nuuf ta'uu dide ammas bifoota jechuudha kalarii garaa garaa hundumaayyuu itti jijjiirre jechuudha. Waliin ilaallaa jechuudha. Amma isinii viidiyoo kana yoo hanga dhumaatti ilaaltan jechuudha. Haaluma salphaa ta'een ilaallattanii jechuudha deemtanii amma gootu jechuudha waan an godhu. Egaa amma jechuudha ediitii gochuu jalqabnaa sirriitti
preview edit bakka jedhu kana yeroo tokkoon tuqna jechuudha. Kunoo jala kanatti nuuf baasee jira waan ta'eef jechuudhaas tuqna deemnee edit goonaa jechuudha. Egaa ganni nu banutti eegganne jechuudha. Asitti maal jedha jala erga kana nu baase jechuudha. Jala kanatti kunoo gara jalaatti jechuudha. Gadi dhufnee edit logo kana tuqnaa jechuudha. Edit logo kana tuqnee fuulduratti deemna. Amma barreeffamas background isaas gara gurraacha kana diimaatti akkasumas barreeffama jaaluu jedhu xiqqaa kana akkatti guddisan akkasumas jala sassararuu fi geengootti tolchuu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Asitti immoo egaa amma jechuudha qubee guddaa kana yoo tuqne Aziz Jaaluu kanatti maree jira jechuudha. Itti maree jira waan ta'eef yeroo tokkoof gadi tuqna barreeffama guddaa kana jechuudha. Isa qubee gurguddaa kana amma maal godhee Aziziin isa jedhu duuba ergee jechuudha. Jaaluu isa jedhu duubanatti as deebise. Garuu kana akkasiniin ta'u waan ta'eef choose bakka kana jedhu kana tuqnee duuba deebina. Egaa amma maal goona jechuudha. Egaa akka barreeffamni keenya kun jechuun amma loogoon keenya kun walitti dhiyaate qucum jedhee nuuf ta'a jechuudha. Walitti sissiqee nuuf taa'uuf maal gochuu qabna dura akka inni jechuudha. Booda yeroo profaayilii yookiin immoo profaayilii loogoo yeroo goone jechuudha. Akka inni sirriitti dhufee nuuf mul'atuuf maal gochuu qabna barreeffama kana walitti qucum goone jechuudha yookiin walitti bubbunnee geengoo goone jechuudha. Akka inni geengoo keessatti mul'atuu fi barreeffama isaa sirreessuun dirqama jechuudha. Maal goona asitti jala kanatti dhufnee yookiin isa AA kana tuqna jechuudha dura. Amma xiqqoo achi siqee bareedeera jechuudha. Mee AA kana guddaa fi xiqqaa kana immoo haa tuqnu. Innis akkasumayyuu isa sanarra gaariidha jechuudha. Garuu isin kan isiniif ta'e jechuudha keessaa filattanii sana booda maal gootu gara duubaa deebitanii jechuudha. IDS bakka jedhu kana yeroo tokkoof gadi cuqaastu jechuudha. Amma barreeffama gabaabaa Jaaluu jedhu kana jajallisuu mimicciiruu fi jechuudha. Egaa akka argitanitti tokkoffaa irratti jajallisee baay'ee jallisee mul'isee asittis xiqqoo beekama jechuudha. Kun immoo sirriitti nuuf qajeelee jira. Garuu nu barbaachisan waan ta'aniif yoo barbaadan garuu tokko filachuu dandeessu isinii choosii goonee biraa deebina jechuudha. Gara boodaatitti deebinee gara fuula keenya duraatitti deebina jechuudha. Gara manaatti deebina. Egaa asitti kanuma kana guddaaf xiqqaa kana tuqannee in jenna jechuudha. Ergasii maal goona gara gubbaa kanatti ol dhufuu dhiiftanii jechuudha. Gara olii kana hin dhuftan jechuudha. Ammallee gara gadii kanaa sirreessina. Asii jechuudha bakka editiidhaa fi infektii jedhu jidduu hin tuqtu jechuudha yeroo tokkoo fi sana booda Aziz Jaaluu kana as bunnee akka inni sirriitti mul'atu gochuuf maal goona isa gara olii kanaa gara kanatti achi bunna jechuudha. Achi harkisna. Ammas Jaaluu Aziz jedhu kana immoo bareechuudhaaf akka inni miidhagutti gara xumuraatti achi harkisna jechuudha. Amma akkuma argitan achi siqeera bareedeera jechuudha. Hin guddisnaa jechuudha akkuma isa olii guddisnetti. Amma barreeffamni jiraa wal bira dhufeera garuu qallaadha inni Jaaluu jedhu qallaadha. Amma immoo infektiitu nu hafe jechuudha. Infektii kana yeroo tuqnee asitti jala sarara jala galchuudhaafi akkasumas irraan jalaanii sarara boo bareedaa ta'e akka inni qabaatu gochuuf nu gargaara jechuudha. Egaa inni kun maal goona amma isa lammaffaa kanatti mi'a isa dabarsinu. Yeroo lamaatu sana jalaaf irraan sararame yeroo tuqnu Jaaluu isa jedhutti irraaf jalaan sararee jira. Amma immoo abaacaa isa jedhu kana yeroo tuqnu jechuudha. Aziz isa jedhu sana jala galaa jechuudha. Sararri miidhagaan kuni Aziz isa jedhu jala dhaqee galee jira jechuudha. Akkuma argitan kanatti. Kana waan ta'eef asitti dhiifannee maal gochuu dandeenya gara boodaa deebi'uu dandeenya jechuudha. Garuu isin yoo barbaadan booda deebitanii godhachuu dandeessu. Amma maal goona ABC isa jedhu sanarra kaawwannee jechuudha. Ol deebina jechuudha. Gara gubbaa kanatti
akka inni miidhagutti godhannee jira jechuudha. Ammas sirreeffanneera gaara gubbaa kanaa. Gaara gubbaa kanaa lookaan bakka jedhamtu kana jechuudha. Asitti maal goona qubee isa A gadi rarra'ee jiru kana jechuudha. Gaara gubbaa sanaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Asitti jijjiirres ammoo taa godhee ilaalamee qubee taa godhee ilaala jechuudha. Kunoo Aziz isa jedhu kana gubbaatti qubee A guddaatu iyyuu taa'ee jira waan ta'eef taatti jijjiirra argitanii amma jechuudha. Qubee taatti yeroo jijjiiramu kanaan jijjiirama jechuudha. Qubee isa gubbaa taa'u san asitti dhuftanii lookoon bakka jedhuun jijjiirtu jechuudha. Asitti immoo maal godhaa? Asitti immoo maal godha jechuudha. Saayizii isaa ittiin guddisnaa jechuudha. Saayizii jechuun hanga isaa kanaan guddisuu dandeenya. Yoo barbaanne as harkisna jechuudha. As harkisna. Akkuma argitanii guddatee jira jechuudha. In guddisna jechuudha kanaan. Ammas immoo warra jalaa kana maal gochuu dandeenya? Kana tuqne jechuudha. Kana inni kuni warra gara olii saayizii guddisuudhaaf jechuudha isa aasan. Kana immoo maqaa jala jiru sana isa jalatti achi butuudhaaf jechuudha. Itti maxxansuu akka inni itti siqu godheera jechuudha. Booda deebina amma asitti jechuudha. Qubee bakka sadiitti barreeffamaa jiru kana keessaa tokko tuqanna jechuudha. Looyut bakka jedhu tuqanna jechuudha. Kana booda immoo tarreeffama jechuudha. Qubee sana xiqqeessuu yookiin guddisuu walumaa galatti tartiiba hunduma isaanii jechuudha. Mee gara kanatti bunnu akkuma argitan qaqallisee jira. Qaqallisee jira jechuudha. Ammas yoo barbaanne gara duubaatti deebisna. Mee dhumarra keenya ilaallu jechuudha. Bakka isaa silaatti nuuf deebi'eera jechuudha. Asuma nuuf haa taa'u. Amma jechuudha yoo lakkoofsa lama tuqne akkasitti gamtokkee gurraachesseera. Tokko irratti deebisna jechuudha. Bakka tokko irratti deebisna. Bakka isaatti nuuf deebi'ee jira jechuudha. Egaa asitti immoo erga kana goone jijjiiruudha jechuudha. Guutummaa isaa erga kanatti qaqqajeelchannee kalara isaa jijjiiruudha jechuudha. Amma giriiniittis yoo barbaanne biraawunii, orreenjiitti bifoota garaagaraa jechuudha. As keessaa meemee kan tuqadhee ilaala jechuudha. Keelloo kana. Amma akkuma argitan jechuudha. Maal fakkaate? Guutummaan guutuutti wanti silaa jijjiirameera jechuudha. Barreeffamnis hundinuu jijjiirameera. Akkuma argitan itti jijjiirree ilaalla jechuudha. Bakka giriinii kanan tuqanna jechuudha. Bakka magariisaa kana tuqanna. Deemnee jijjiirra jechuudha. Amma akkuma argitan bifa keelloo silaatti jijjiireera akkuma isiniin jedhe. Egaa yoo barbaanne keelloo kana fudhannee bahuu dandeenya jechuudha. Magariisa kanas fudhannee bahuu dandeenya. Garuu chuus goonee gara boodaa deebina noo. Chuus goonee booda deebinee asitti wanti nu hafee jira jechuudha. Maaltu nu hafee? Colors bakka jedhu kana tuqannaa jechuudha. Asitti immoo geengoo yoo itti tolchuu barbaanne jechuudha. Amma fakkeenyaaf piroofaayilichatti yoo loogoo kanatti jechuudha. Yoo geengoo itti maruu barbaanne as keessa barbaaddane jechuudha. Itti godhanna jechuudha. Ammas kan biraa ofumaa sirreessa nuti tuquunuma qofeedha jechuudha. Bakka ta'uu nuti hin beekna waan ta'eef jechuudha. Irratti dhiifannamee kana tuqee ilaalaa. Akkuma argitan nuti jechuudha maqaa kiyya akkasumas hunduma isaa jechuudha ofiin hojjeta. Ofiin hojjetee jechuudha akkasitti naaf baasa jechuudha. Amma kana irraa jijjiirreetuyyuu kan biraa irra kaanee yookiin irra balleessinee fuulduratti deemna jechuudha. Fudhannee deemna jechuudha. Yoo kun nuun taane mee jijjiirree ilaalla kana. Jijjiirree ilaalla kuni nuuf hin ta'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf barachuuf malee fudhannee deemuufiti kan biraa isin kan fudhattanii bahuu dandeessu jechuudha. Yoo isin marare garuu kana asitti as bunne jechuudha. Isa zeeroo kana jechuudha. Duwwaa guddatu kana hin tuqna jechuudha.
akkuma argitan guutuu isaatti mareera. Yoo barbaanne kanaa fudhannee baana jechuudha. Mee kanumaa fudhannee adeemnu kiloorz bakka jedhu sana isin tuqanna jechuudha. Ammas asitti halluu jijjiirraa halluu jijjiirruu dhufne jechuudha. Amma fakkeenyaaf gara tokkotti yoon harkisee jechuudha. Harkisee tokkorraan tuqa jechuudha. Akkuma argitanii jalli gurraacha irri magariisaa jechuudha. Ammas mee keessa barbaaddadheen jechuudha. Tokko tuqadhamee gurraacha kana jechuudha. Gara adiitti jijjiira yeroo sana immoo argitanii gara adiitti yeroo inni jijjiire jechuudha. Kana qofee keessaa fudhannee deemuu dandeenya jechuudha. Amma jechuudha mee yoo barbaanne jechuudha asitti maal goona kana yeroo tokkoo fi gadi tuqna jechuudha. Yoo nuti gadi tuqne chuusii tuqnee gara doobaadhinnoo deebine jechuudha. Gurraacha ta'a jechuudha inni amma adii sun. Maaf jennaan bakka adii sanarraa deemeera jechuudha. Amma akkuma argitan kanatti jechuudha. Isinii bakka halluu isinii tolee isin marare jechuudha. Maal gootu isa sana fudhattanii deemuudhaaf akkasitti iskiriinshuutii gootu jechuudha. Bilbila keessan bakka sagalee ol qabaniif gadi cufanii gadi qabdanii jettanii iskiriinshuutiitu isiniif dhufaa jechuudha. Iskiriinshuut godhee of keessatti qabata bilbili keessanii. Ammas yoo barbaaddan kan biraa akkas bakka isinitti tole deemtanii iskiriinshuutii gootu jechuudha. Yeroo 2 yeroo 3 akkasitti jechuudha. Walitti harkiftanii bakka kana qofee keessaa seef godhattu jechuudha. Akkuma argitan kanatti. Akka itti seef godhattanii akkataatti deemtanii immoo YouTube irra kaawwattanu waliin ilaallaa jechuudha. Amma gara YouTube keenyaa deemne jechuudha. Bakka profaayilii keenyaa dhufna jechuudha. YouTube keenyaa yeroo bananne bakka loogoo keenya itti jijjiiran dhufaa jirra jechuudha. Profaayilii keenya gadi tuqnee dhanneedha keenya ilaalla jechuudha. Amma asitti itti jijjiiranna jechuudha. Akkasitti akka nuuf taa'utti godhanna jechuudha. Finnee irra kaawwanna. Amma mee finnee akkaataatti irra kaa'amu waliin ilaalla jechuudha. Gileerii keenya keessa dhannee finnaa yeroo finnee jenne jechuudha. Bakka gaggaarii jechuudha. Iddoo inni itti sirriitti mul'atu bakka gaarii qofee iddoo itti tottolan qofee jechuudha. Akka inni mul'atu gochuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf inni adiin itti marame kuniif maqaan kiyya suni walirraan deema jechuudha. Akkuma argitan babbareeda jechuudha. Akkasitti amma kana qofee yeroo itti tolchannee kaane jechuudha. Geengoo sana keessa geeffanne save profile bakka jedhu kana jechuudha. Incuqaafnaa jechuudha. Future bakka jedhu incuqaasna jechuudha. Sana booda profiiliin keessan hin jijjiiramaa jechuudha. Hangaruu hin jijjiire waan ta'eef isin keessan akkasitti jijjiirrattanii jechuudha. Itti fayyadamtu jechuudha. Kana fakkaata barnoonni keenya guyyaa irraa hanga viidiyoo biraatiin deeminutti nagaan tura.